demand justice. Oromos demand justice. Oromos demand justice. Oromos demand justice. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. When? Now. hiriira mormii Oromoo idil addunyaa jirtan hundaaf hiriirri mormii sirna abbaa irree Abiyyi Ahmed irratti geggeeffamuu qaba. Akkuma beekamu mootummaan nama nyaataa koloneel Abiyyi Ahmediin geggeeffamu uummata Oromoo jumlaan ajjeesiisaa jira. Namoota qulqulluu ta'an mana jireenyaa isaanii mana hidhaa fi buufata isaan boqotanii jiran irraa fuudhuun ajjeesee goodaatti gatee bineensaaf laachuutti jira. Jaalbattee Urgeessaa dabalatee Oromoota kumaatamaan lakkaawwaman ajjeechaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiru tokkummaan gadi baanee balaaleffachuu fi kanneen dhimmi kun ilaalu hundi ajjeechaa kana akka Oromoo irraa dhaaban mootummoota addunyaa hundatti iyyannaa dhiyeessuu qabna. Mootummoonni addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka godhaniif Oromoon hundi hiriira baanee gaafachuu qabna. Humnoonni finxaaleyyii faannoos uummata keenya Walloo fi Wallagga maanguddoo hanga daa'immaniitti jumlaan ajjeesuun qe'ee isaanii irratti fixaa jiru. Oromoon guyyaa guyyaatti akka baala mukaa harcaa jira. Hidhattoonni Amaaraa daangaa Oromiyaa lixaa cabsuun Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jumlaan uummata fixaa jiru. Akkasumas Wallagga Bahaa keessatti Oromoo dhibbootaan lakkaawwaman ajjeesanii qabeenya jalaa saamanii mannis jalaa gubachaa jira. Giddugaleessa Oromiyaa keessattis uummanni Oromoo dhumaa jira. Qe'een Oromiyaa goolamsa guddaa keessatti argama. Oromiyaa Bahaa fi Kibba Bahaa Harar Arsii fi Baalee keessatti uummata gara malee ajjeesaa jiru. Ajjeesanii reenfa awwaalcha dhoowwaa jiru. Ajjeesanii lafa irra harkisaa jiru. Akkasumas bakkeewwan adda addaatti haleellaa dirooniin uummanni dhibbaan lakkaawwaman ajjeefamaa jiru. Ilmaan keessantu bosona keessa jira jechuun haadhaa fi abbaa ajjeesuu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa fudhatanii akka lammii lammaffaatti biyya isaanii keessatti baqatee akka jiraatu gochaas jiru. Barsiisota qaroo barattoota qaranii baasan mana waamuu rasaasaan ajjeesuu hojii taasifataniiru. Seeraan ala uummata Oromoo qabsaa'otaa fi hooggantoota siyaasaa ABO hidhaa jiru. Tajaajila fayyaa akka hin arganne dhorku. Oromoon beelaan akka dhumuufis karaa hunda irratti hojjechaa jiru. Kanaaf Oromoon addunyaa kana irra biyyoota adda addaa keessa jiraatu hundi mootummaan Itoophiyaa balaaleffachuu fi mootummoonni addunyaas dhiibbaa irratti gochuu iyyaafachuuf hiriira ba'aa jira. Ba'uufis qophaa'aa jira. Kanaaf Oromoon biyya alaa garagaraa keessa jiraatu hiriira nagaa waamame kana irratti argamuun uummata keenyaaf sagaleef waamicha dhiyeessina. Walumaa galatti uummanni Oromoo irratti daba mootummaan darbaa dhufaa hojjechaa turee fi jiru utuu arginuu fi dhageenyu sagalee ta'uu fi dhiisuun seenaan itti nu gaafachiisa. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo addunyaa garagaraa keessa jirru hunduu biyya keessaa dararamaa jiraniif gad baanee sagalee yaa taanu. Washington DC'n Eebla 17 2024 United Kingdomin Eebla 18 2024 Canada Toronton Eebla 20 2024 USA Minneapolis Eebla 25 2024 Winnipeg Canadaan Eebla 27 2024 Australia Melbourne Caamsaa 9 2024 Ka'aa wal kakaasaa tokkummaan haa falmannu sagalee haa taanu dhiiga saba keenyaa dhangala'aa jiru caluma jennee hin ilaallu yoo abbaan iyyatee ollaan namaa birmataa ka'aa yaa saba Oromoo haa kaanuu kun dhaamsa dubartoota Oromoo idil addunyaati. Oromos demand justice. Oromos demand justice. Oromos demand justice. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom. Oromos demand freedom.